Hunduma keessanii nagaan haa ta'u. Kun abdiidha. Sagantaa keenya kan afaan Oromoo guyyaa har'aa qabnu hin jalqabna. Gidduudhaan warra waatsaappii irra hin jirre. Nagaan isiniif haa ta'u warri waatsaappii irra jirtan abbaa nama hirmaachaa jirra. Barumsa afaan Oromoo liinkii tuqxanii seenuu dandeessu. Warri isin seensi. Isinitti mul'achaadha gabateen kun. Bira isinitti mul'achaa jira wanni isinii Ee, tolee jiru. mul'ata. Ni mul'ata. Okay. Biraan hin jidduun hin baru. Haa ta'u isa kanaadha kan nuti barannu har'a kallattumaan kan nu ilaallu jecha gabaabaa fi jecha dheeraa, jecha jabaa fi jecha laafaadha. Mee har'a kallattumaan kan nu ilaallu jecha eh, dheeraa fi gabaabaa qofa ilaalla. Har'a jecha dheeraa fi jecha gabaabaa qofa ilaalla. Lakkoofsa namaan seebii godha gidduu annatti ergaa jiru saafanii moomina. Okay. Koodii isaa guutuu wajjin naa erganii koodii biyya keetiin beeku. Okay. So, uh, yeroo darbe nuti baranne wantoota muraasa jechuudha. Asirratti yeroo barreessaa deemu asinitti mul'ata yoo ta'e natti himtu. Ni mul'ata. Okay. Inni itti maree isinitti mul'achaa jira. Ni mul'ata. Okay. Yeroo darbe keessa deebii qubeewwanii namoota qubee hin beekneef yookiin immoo qubee reefuu barataniif keessa deebisaa laaltee achumaan sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa isa jedhu gara sanatti deemnee jechuudha. Kitaabni kun kitaaba lamaati. Achirraa immoo sagalee laafaa fi sagalee jabaa itti deemnee namooti itti waa'ee hudhaa wajjin laallellee jiru. Namoonni irra buuta wajjin laallellee jiru. Sana booda waa'ee gara dubbisaatti keeyyata akkamitti dubbisuu dandeenya. Keeyyata jechuun hima sagaleen walitti dhufanii jechoota walitti dhufanii hima akkamitti hima guutuu tokko ijaaruu danda'u isa jennurra dhandhee mee amma kallattumaan waan xiqqoo ishii ilaalla. Har'a kan irratti xiyyeeffannu isa kanarrattidha. Biraan inni amma tokko kanarratti nu gargaaruu dandeessi. Boqonnaa lama dhandhaa jechuudha. Boqonnaa lama dhandhaa. So, isaan kun hundumtuu keessa deebii qubeewwaniiti. Amma garuu isaan kun jechoota. Isaan kun shaakalaadhaa fi waa'ee sagalee gabaabaa fi waa'ee sagalee dheeraa kana baranna jechuudha. Okay. Sagalee dheeraa kana barannaa. Bireesti beekumsuma keessan kana duraarraa sagalee gabaabaa jechuun maal jechuudha? Sagalee dheeraa jechuun maal jechuudha? Sagalee gabaabaa jechuun kan dubbisiisaa tokko qabudha. Lama jechuun kan lama qabudha. Sagaleen kee baay'ee qulqulluu miti yookiin foonii kee xuraafama ta'ee waayee ta'e hin beekamu maal jettee? Sagalee gabaabaa jechuun dubbisiisaa tokko kan qabudha. Yes. Sagalee dheeraa jechuun immoo dubbachiistuu lama kan qabudha. Alright. Galatoomii.
Maqaan keenyuun jettee isheen tokko. Ana Mm. Asaffuu. Asaffoo. Ah, waan akkanaa beektaa jecha dheeraa jechuun jecha sagalee dheeraa qabu jechuun maal jechuudha? Jecha sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Jecha sagalee gabaabaa dubbachiiftuu tokko yoo ta'e hin gabaabbata. Mm. Dubbachiiftuu lama yoo ta'e immoo hin dheerataa jechuudha. Eeshi, namni sirriitti adda baasee ibsuu danda'u. Isuma ammas hin jettan sirlachuu sirreettanii garuu sirriitti maanni dubbachiiftu tokko jechuun maal jechuudha? Dubbachiiftu lama jechuun maal jechuudha? Sirriitti adda baasee adda addaa walitti aanee galamoo walirraa siqee galamoo jechi tokko dubbachiiftuu walumaa galatti A fi E walitti dubbachiiftuu lama miti lachuun lama yoo qabaatedha. Dheeraa jedhama moo A qofa yoo qabaate gabaabduu jedhama moo xiqqoo ishii isa Fakki- guutuu. Fakkeenyaaf dheeraa jechuun A fi Aan walitti aan yoo dhufe dheeraa jedhama. E fi Eenis walitti aan yoo dhufe dheeraa jedhama. Akkasuma I fi Iinis O fi Oonis U fi Uunis jechuudha. Gabaabaa kan jedhan immoo haaluma kanaan tokko tokko ta'ee yoo dhufe jechuudha hin gabaabbata. Kan inni irraa barbaade. Kana jechuun maal jechuudha? Jechi gabaabaan tokko akkanatti qabattu jechuudha sammuu keessan keessatti. Jecha gabaabaa jechuun jecha afaan Oromoo qubee dubbachiiftuu tokkitti of keessaa qabu. Qubee dubbachiiftuu tokkitti jechuun qubeen dubbachiiftuu wal fakkaattu kan hin taane jechuudha. Yoo wal fakkaattee garuu lamaan tokko biraa qabaate dubbisa sagalee isaa tokkicha keessatti dubbifamaa biratti jechuudha. Dubbifamaa tokkicha biratti qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo tokkitti qaba yoo ta'e jechi sun yookiin sagaleen iddoon inni tokkitti qabu suni hin gabaabbata jechuudha. Dubbifamaa tokko biratti qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu lama qabaachuu danda'a garuu dubbachiiftuu lama isa qabu sana lamaan ishii garuu wal fakkaattee jirti yoo ta'e fakkeenyaaf AA yookiin AAdha yoo ta'e akka jettee hin dheerataa jechuudha. Kanaafuu jecha afaan Oromoo gabaabaa jechuun jecha afaan Oromoo qubee dubbachiiftuu dubbifamaa tokko biratti yookiin dubbifamaa ta'e biratti qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu tokkitti yookiin qeenxee baay'ee taate yoo galte gabaabduu jedhamte jechuudha. Dubbifamaa tokko biratti garuu dubbifamaa tokko naa lakkoofsa tokkitti ta'uu dhiisuu danda'a. Dubbifamaa tokko biratti garuu jecha afaan Oromoo keessatti qubee dubbachiiftuun lama yookiin sanaa ol iddoo itti taatee galtee kan biraa seera biraatti nu keessaa fayyadamnu jira garuu lama yeroo fayyadamnu dheeraa jedhama jechuudha. Okay. Amma isinii galee sana booda gara sanaatti deemuu dandeenya jechuudha salphaadhumatti. Okay. Garaagarummaas kana sammuutti yeroo qabaattan immoo garaagarummaa kan biraa kan isin yaaddan jecha afaan Oromoo jecha afaan Oromoo sagalee jaba inni duraa laafaa inni duraa dheeraa fi gabaabaa inni waa'ee dheerinaa fi waa'ee gabaabinaa. Nama ammoo waa'ee laafinaa fi waa'ee jabinaati. Laafuu fi jabaachuu jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaa irratti hubachuu deemnu. Yeroo sana immoo yeroo waa'ee laafinaa fi jabina isaanii haasofnu jecha afaan Oromoo qubee dubbachiiftuu otoo hin taane qubee dubbifamaa qofa laalla. Faallaa isa kanaati jechuudha. Waa'ee jabinaa fi laafinaati yeroo laallu qubee dubbifamaa ilaalla jechuudha. Waa'ee dheerinaa fi gabaabinaati immoo ilaalla yeroo ta'u qubee dubbachiiftuudha ilaalla jechuudha. Garaagarummaa kana qabattan taanaan marmaatti wajjin deemna. Isinii galee Eenyu ture? kanaaf Aanaa galeera. fakkeenya nama isiniin jedheen fakkeenya nama isiniin jedheen jecha afaan Oromoo jabaa jechuun maal jechuudha? Jabaa jechuun. Jabaa jechuun dubbifamaan lama walitti aanee yoo dhufe gidduutti jechuudha. Hin jabaatu. Jabaa jechuun dubbifamaan lama walitti aanee yoo dhufe akkas jechuudha. Laafaa jechuun Laafa jechuun dubbifamaan tokko ta'ee yoo dhufe hin laaffata jechuudha. akkuma duraati jechuudha. Iddoon itti jabaa jennu dubbifamaan afaan Oromoo wal fakkaatansa fakkeenyaaf baa fi baan yookiin caa fi caa yookiin daa fi daa kan kana fakkaatan walitti aanee wal fakkaatee yoo dhufe jechi afaan Oromoo sun jecha sagalee jabaa qabu ta'a. Dubbifamaan afaan Oromoo garuu jecha tokko keessatti tokkitti isaa ta'ee yoo galee jechi afaan Oromoo sun jechisaa maal ta'a? Laafaa ta'a jechuudha. Kana warra mareefu dhuftan baga nagaan dhuftanii akkam jirtu fayyumaa na buleessa qo'achaa irraa afaan Oromoo jechuudha. Kanaafuu sagalee isaa waraabaa jirra, viidiyoo isaa waraabaa jirra.
isinitti hin tolu hin jaalattan hin barbaachisu yoo ta'e fuula keessan cufattanii sagalee qofaan dhaggeeffachaa haasa'uu dandeessu. Rakkoo hin qabu yoo ta'e garuu itti fufuu dandeessu. Fakkeenyaaf Soofiyaa kan jedhu argaa jira. Viidiyoon kee banamaadha. Rakkoo hin qabu akkuma kan keetti banamaa taa'u yoo itti mirga mataa kee qabdaa natti tola. Garuu namoonni tokko tokko namoonni akka isaan fuula isaanii argan viidiyoo isaanii argan hin jaallatan waan ta'eef cufachuu immoo mirga qabdu jechuudha. Kanas barbaada reekoordii guddaa waan jiru. Nagaan si bada akkam eessaa dhufte Soofiyaa? Sagalee kee dhagaan jiru. Tarii kan Soofiyaa sagaleen maayikii fi banamaa miti hojjetaas hin jiru. Soofiyaa indaganaa cufiiti na dhageessis jedhee iyyaadhu jiru. Indaganaa cufii banadhu. Hani kan jedhu han kan jedhu nagaadha akkam jirta kan kee hojjechaa jira fakkaata. Baniitii nagaan hin jedhe baanta. Barsiisa nagaan kanarraa qeessifamee Akkam oolte maalitti fayyumaa jirta nagaa? nagaa taphata. Siifis hani haasa'e. Deebitee cufaa jirta. Deebitee hin cufiniiti haasa'e eenyummaa kee yoo beekuu waan as keessaa si darban. Han kan jettu jechiidhaan kan kaatu AN kan qabdu dafee haasa'e nagaa jedhii booda itti fufna barumsa keenya. Soofiyaa dhaga'amaa hin jiru kan kee sagaleen hojjechaas hin jiru natti fakkaata. Guutummaatti indaganaa cufii bahi. Cufiitti indaganaa banadhu jechuudha. Okay. Hani haasaa jirta? Han. As keessaa si baasutti hin jiru. Maayikii bantee deebitee cufteerta. Okay. Warri kaan itti fufnaa yoo dhufte haa dhuftu deebiteeti. Wal eegna. Okay. Okay. Isinitti mul'achaa jira miti wannoon akka jiru. Eeyyee ni mul'ata. Okay. Okay. Eenyutu nu dubbisa? Gilgaala tokko jedha. Dubbisu Eh, jechoota kennaman dubbisuun sagalee gabaabaa fi dheeratti addaan baasi. Jechoota kennaman dubbisuun sagalee gabaabaa fi dheeraatti adda jedha. Addaan baasin jedhu adda baasii jedha. Hiikan isaa sanuma garuu adda. Okay. Okay. Kan biraa isatti aanu namni dubbisu. Bire yaaltaa ishii jalqabarra. Lafa kan jedhe Kan jedhu ittiin daddabalin jecha ishii bichaa. osoo lafa jedhe Lafa jedha ookee ittiin dabalin jecha ishii qofa. okee lafa Lafa jedha. Maaliif akkas hin jedhinaa isin namni kan biraa namni qubee hin beekne yoo dhufee isin dhaggeeffate lafa jedhaa jedhee dubbisannis jedhaatti dabalee dubbisa jechuudha. Akkas waan jirtu fakkaata. Ookee waan jiru. Ookee inni itti aanu ati bireedhumaan dubbisiisa kana jechuudha. laafaa jedhe Laafa jedheetu laafaa jedhamu itti aanu. Lafa laafaan laafaa. Maaliif akkasitti dubbifte bire gargar gootee maa dubbiste? Tokko lafa jettiin isa tokko lafa. lafa kan jedhe laa biratti aa tokko qabaa faanis immoo aa tokko qabaa hin gabaabbataa jechuudha. Akkasuma immoo laafaa kan Isin haasaa waliigala abbaa tokko natti haasaa jiru jechuudha. akkasuma laafaa kan jedhu immoo laa biratti aa lama qabaa faa biratti aa lama qabaa inni rasaa jechuudha. Kana ta'e sirriidhaa namni itti waliin galle jira. Qubeen dubbachiiftuun afaan Oromoo lafa kan jedhu keessatti dubbifamaa tokko biratti qubee dubbachiiftu tokkittitu galee waan ta'eef hin gaabbattii asittis qubee
dubbifamaa tokko biratti qubee dubbachiiftutu galee dubbachiiftuun sun immoo tokkittiidha. Lama miti walitti aantee hin dhufne adda adda baatee jirti. Dubbifamaatu gargar ishii baasee jira. Sababii kanaatiin maal ta'ee jechi suni jecha maal ta'eeti jecha gabaabaa ta'ee jechuudha. Sini galee kanaafuu yeroon afaan koo keessatti dubbadhu lafa jedheen gabaabsee dubbadha jechuudha. Alright. Yeroon immoo qubeen dubbifamaa afaan Oromoo biratti dubbachiiftuun afaan Oromoo wal fakkaatu A yoo taate dabilii lama taate jechuudha. Ammas immoo aan iddoo kanatti dabilii lama taate wal fakkaattee dhufte. Kanaafuu qubeen dubbifamaan afaan Oromoo gidduu kana jira. Kana jechuun afur taatee walitti aante otoo hin taane lama taatee walitti aante. Qubeen dubbifamaa walitti gidduudha baheera waan ta'eef jechuudha. Okay, isin galee. Kanaaf qubeen dubbachiiftuun afaan Oromoo lama taatee walitti aante jechi sun hin dheerataa jechuudha. Kanaaf laa biratti A, laa, faa biratti A, faa hin jedhaa jechuudha. Nan dheeressaa jechuudha. Isin galaa jiraa? Okay. Namni isa lammaffaatti yaaluu barbaadu isaan kana namni yaaluu barbaadu Yaadoo ta'eudha maqaan kee Asaffaa Asaffuu Goda. yaadu Asaffuu inni jalqabaa goda Goda inni lammataan ittaan Goddaa Goda. goodaa goodaa jechuun maal jechuudha Goda jechuun Dargaggeetti wayiiti qoya Asaffuu naasoftu goodaa jechuun maal jechuudha Urufa wayii daaggatii Uruf- wayii qabu jechuudha. urufa yookiin badhee yookiin bakka bal'aa wayii goodaa jenna nuti yookiin bakka mana hin taane goodaa bakkee isa nuti jennu jechuudha. Okay. Goda jechuun Goda jechuun gara gadii wayii immoo gadi boolloo wayii jechuudha. gara gadii jala yookiin waan akkasii jechuudha goda jechuun. Okay. Waan ta'e jala yookiin waan ta'e gara gadii jechuudha. Okay. Isa kana maaliif isa jalqabaa maaliif goda jettee dubbifte? Maaliif goodaa jettee hin dubbisi yookiin waan biraa jettee maal dubbifte? Hin gabaabbatu. Maaltu gabaabbata? Dubbachiiftuun tokko taatee waan dhufteef jechuudha. Dubbachiiftuun afaan Oromoo tokko taatee dhuftee kophaa ishii galtee jechuudha. Tokko taatee dhuftee kophaa ishii galtee dubbachiiftuu afaan Oromoo hunda'uun gosa lamatu jira. Tokko Ootu jira, tokko immoo Aatu jira gosa lama. Aanis Oonus maal ta'anii galanii Gabaabbatanii. kophaa kophaa isaanii galanii jechuudha. Kophaa kophaa waan galaniif sagaleen isaanii maal ta'e hin gabaabbatee jechuudha. Okay, wanti Haannaa jedhamtu tokko dhuftee moo jirti moo baatee moo baddee moo akkam. Okay. Yeroo barbaadde yoo jiraatte haa ta'uu dandeessa. Haannaa kan jedhu wayii hin baate ta'uu hin beeku. Okay. Asaffuu gaafadhee Biraanee gaafadhee Maartii jirta? Maartii naan fakkaata. Een jira. Okay. Isaan kana lamaan sitti kennamoo Tole. Laga. laga Lagaa. laagaa. Atis immoo akkuma isaanitti nu ibsi. Maaliif kana laga jettee dubbiftee maaliif isatti aanu immoo laagaa jettee dubbifte? Isaan kana dubbachiistuun tokko waan taateef laga jettee dubbifna jechuudha. Lagan immoo dubbachiistuun lama lama ta'e waan galeef sagaleen isaan dheeratu. Kanarratti walii gal. Namni kanarratti namni gaaffii qabu jiraa? Jiru. Okay. Amma gaaffii gaafadhaa gaaficha guunnaa jechuudha. Gaaficha guunnetti sana booda waa'ee barumsa kanaa asirratti xumure. Okay. Gaaffiin isitti mul'achaa jira miti jala kan jiru. Mul'ata. Bakka duwwaa duwwaa kan qabu jechuudha. Okay. Bakka duwwaa jalqabaa kanarratti maaltu guutama? Kana eenyutu nu dubbisuu danda'a ishii kana? Asirraa kaasee. Dubbisu. Achirraa kaasee nu dubbisee. Ani immoo ammumati dubbiftuun jala mummuraa deema. Qassee dhidhisuu ta'eeti nu dubbise. Okay. Jechoota. Jechoota Kennaman. kennaman Keessa.
keessaa sagalee sagalee gabaabaa gabaabaa kan kan qaaban. jechoota kennaman keessaa sagalee gabaabaa kan qaban jedha jechuudha. Eh, Kanaafuu sagalee gabaabaa kan qaban bakka duwwaa fi bakka duwwaa dhaa jedha. Miti? eh, Kanaafuu jechoota sagalee gabaabaa qaban meeqa qabna jechuudha? Bakka duwwaa, sadii. bakka duwwaa, bakka duwwaa sadii qabna miti? Eh, Kanaafuu jechoonni sagalee gabaabaa qaban tokko natti himi maarti? lafa Lafa kan jedhu fuunee asirratti galchina. Namni kan biraa itti aanu isatti aanu natti hima. lafa Laafaan gabaabaadhaa? lafan gabaabaa Ama goda gabaabaa bichaa barbaanna. goda Goda lammaffaa irratti galchee tokkitti nu hafee namni itti aanu immoo tokko nutti himaa ishee hafe. laga, Laga. Kanaafuu sagalee gabaabaa warra qaban jechoota kennaman keessaa sadanuu xumurree jechuudha. Warri hafan sagalee akkamii qabu jechuudha? dheeraa, sagalee dheeraa qabu. Warri hafan sagalee dheeraa qabu jechuudha. Warra sagalee gabaabaa warri xumurreedha. Soofiyaa kan jedhu jirtaa? Sagaleen kee jiraa? Dhageessaa? Dubbattaa? Okay. Haa ta'u. Inni itti aanu sagalee dheeraa warra qabanii eeguutu immoo nu dubbisa. Amma immoo warra sagalee dheeraa qaban barannaa dubbisu, asirraa kaatee nu dubbiftala. Asirraa kaatee. jechoota Jechoota kennaman kennaman keessaa keessaa sagalee sagalee dheeraa dheeraa kan kan qaban qaban. Jechoota kennaman keessaa sagalee dheeraa kan qaban bakka duwwaa tokko, bakka duwwaa fi bakka duwwaa sadii jechuudha. Bakka duwwaa tokko, bakka duwwaa lamaa fi bakka duwwaa sadii dhaa jedha. Achi keessaa tokko natti himta ishiin dubbiste. laafaa, Laafaa inni jedhu sagalee dheeraa qabaa bakka duwwaa jalqaba irratti galchina. Okay. Nama biraa Godaa kan jedhu. goodaa kan jedhu lammaffaarra jira. Bakka duwwaa lammaffaa ni dhuma. Laagaa Laagaa kan jedhu sagalee sadaffaa dheeraa qabaa jechuudha. Okay. Amma immoo shaakala sagalee kanaa yeroon keenya yaa turre irra jalqabnee nuti warri kaanii daqiiqaa 5 qabna. Daqiiqaa 5 keessatti shaakala ishii kanaa qabannetu amma immoo deebinee indaganaa isin irratti cufa viidiyoon akka isin irratti cufe hin deebitanii immoo daqiiqaa 10 booda banattu daqiiqaa 10 eeyyamaa suumini daqiiqaa 10 booda deebitanii barattu viidiyoon isaa amma hin cufa daqiiqaa 5 booda daqiiqaa 5 booda immoo jecha jabaa fi jecha laafaa qofa barannaa jechuudha. Amma immoo maal jedhaa eenyutu nu dubbisa isa kana? Bilgaala lama kana eenyu nu dubbisa? dubbisu, Dubbisi. goona ilgaala, jechoota Mhm. sagalee Sagalee gabaabaa gabaabaa dheeraa fi dheeraa addaan baasii barreessi. baasii barreessii jedha. Baay'ee cimtaniiru. Okay. Kana immoo kan inni jedhu duraan dubbisuu hin dandeessa jechuu komite jechuudha. Amma tokko amma wal hubanne akka warra kaaniifis gal dhufani malee. Okay. So jechoota sagalee gabaabaa fi dheeraa qaban kana gargar baafnee barreessina jechuudha. Amma immoo akka duraatti bakka duwwaatti hin barreessinu. Amma immoo teebilii nuu kenneera. Teebilii jechuun maal jechuudha? Afaan Oromootiin gabatee nuu kennee jira. Gabatee inni nuu kennee jiru sana keessatti jechuudha kan nuti barreessinu. Okay. Okay. So gabatee inni nuu kennee jiru jira. Gabatee isa jalqabaa keessatti kam guunne? Gabateen kun maal jedha? Eenyutu naa dubbisa? jechoota sagalee gabaabaa Jechoota sagalee gabaabaa. Kanaafuu adda adda baafnee barreessina waan ta'eef sagalee gabaabaa kan qabu tokko, lama, sadii, afur jennee jalatti gadi tarreessina jechuudha. Sagalee dheeraa warra qabanis akkasitti tokko, lama, sadii,
afur jennee as jalatti tarreessinaa jechuudha. Egalee kanaaf sagalee gabaabaa nama qaban wal saamatee amma dandeessan dafaatii daqiiqaa qabu nutti fayyadamuuf sagalee gabaabaa nama qabu kan nutti himan. Bona. Boona kan jedhu gabaabaa qabaa as finnaa. Mala. Mala kan jedhu sagalee gabaabaa qabaa lammaffaarra finnaa. Gala. Gala kan jedhu sadaffaarra finnaa gabaabaadha. Gara. Gara kan jedhu immoo sadhumaa afaffaarra finnaa jechuudha. Sagalee dheeraa kan qabu. Bona. Bona. Boona Mala. tokkoffaarra finnaa. Mala. Eh, eh, eh. Mala. Mala kan jedhu gabaabaadha. Namoo dheeraa. Mala. Duubaniin hidhatee fuulduraan hin gabaabatu. Iddoo gabaabatti gabaabsati iddoo dheeratti dheeressaa. Mala. Mala. Inni dheerata jechuudha miti. Inni dheerata. Mala. Malaa jedhamu waan biraa jedhu. Mala. Ilaa otoo daftanii ariifattanii hin dubbisin amma iddoo hir'ina keessanii argeen jira jechuudha. Otoo daftanii ariifattanii hin dubbisin qubee iddoo dheeratutti dursisaatii dheeressaatii iddoo gabaabbatutti immoo gabaabsaa. Iddoo gabaabbatutti gabaabsatii iddoo dheeratutti immoo dheeressaa. Maa biratti A meeqa jira? Mala Lamatu barsiisa. jira. Mala jedhamu Mala. 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 Malaa. Malaa yoo jette immoo laa biratti A lama dheeressite qaba. Mala. Mala. Mala kan jedhu gabaabaadha jennee already afaan keenya keessatti gabaabaadha. Mala. Mala. Malaa kan jedhu yoo ta'e immoo laa biratti A lama ta'uu qaba. Laala afaan kee keessatti malaa yoo jette laa biratti A lama ta'uu qaban dheerate hin taane. Maa biratti A lamatu jedhama. Mala. 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 Namni hiika kanaa beeku hin jiru jechuudha. Okay, maal jechuudha hiikan isaa? Kan biraa lammaffaa bakka duwwaa dhiibna. Kan biraa sadaffaa. Gala. Hmm? 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 Ga. Ga. Gaa. La. Gala. Gaala. Kanaafuu akkuma isa kanaa ta'e waan addaa hin qabu. Idduma gaa sana maa bakka buuftu? Ishii kanas idduma maa biratti A lama gootu. Maa biratti A lama gootanii akkuma gaala jettan sanatti maa jettanii dubbiftu. Sababni isaa dheeraadha waan ta'eef. Ma. Ishina mokora. Mhm. Mala. Maala. Mala. Maala jedha malee mala hin jedhu malaas. Malaa yoo jedhe laa biratti A lama ta'uu qaba. Maala jedha. Maala ijaa hiikaa isaa hin beekneef tarii rakkatan ta'a. Namni maala hiikaa isaa beeku jiraa? Mala. Mala. Inni dhumaa Gaara. gaara jedha jechuudha. Beektee kanaafuu arfaffaan gaara jedha. Sadaffaan gaala jedha. Lammaffaan maala jedha. Tokkoffaan boonaa jedha. Sagalee dheeraa warra qaban. Amma iddoo isitti rakkattan galee iddootti sagalee dheeraaf gabaabaa walitti makamee jirutu sin rakkisaa jira jechuudha. Iddoon gabaabaa qofaasaa dheeraa qofaasaa isin hin rakkisu. Okay. Ishii rakkoon qabutti deebinaa. Daqiiqaa 10 booda wal arginaa. Gaaffii qabdu. Gaaffii.